dhugaa dubbachuudhaa fi waggoota hedduu biyya kana keessaa xaaranii waggoota hedduu biyya kana keessaa rakkatanii gaafa immoo galanii bakka itti boqotan gaafa dhabani baay'ee tokko nama gaddisiisa. Seenaa ta'uu mucaa tokko sirriitti maal jechuudha dhugaa rabbi baay'een gaddee baay'ee jechuudha mucaan kuni waggaa 12 fi biyya kana keessa hojjechaa turte jechuudha biyya Joordaan keessa waggaa 12 hojjetteeni. Waggaa 4 biyya Saawudii keessa hojjettee waggaa 8 biyya Joordaan keessa hojjechaa turte jechuudha. Sanuu mana 2 hojjechaa turte mana haadhaa fi ilmaa hojjechaa turte jechuudha. Dhugaa rabbi. Inna ijoollee 3 godhattee kan isheen turte umurii ishee nama siqeerudha jechuudha. Umurii ishee nama waggaa 34 jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisu dhugaa waaqayyoo isiniin jedhaan. Inna harmee keenya jechuun hin danda'ama jechuudha. Inna mucaan kun waggaa 12 biyya kanarraa xaarte abbaa manaa ishee turtii amma kanaa isheen turraanii nama biraa irratti fuudhee eegeeni. Gaafa isheen galtu Saawudii turtee waggaa 4 isheen turtee gaafa isheen galtuuni abbaa manaa ishee akka nama biraa haasofsiisaa jiru dhageesse. Gaafa isa dhageessu maal gooti beektanii? Baay'ee aarteetu aarii sarraan kan ka'e gara biyya Joordaanitti deebitee jechuudha. Biyya Joordaan teessee achitti mana nama lama hojjetti mana abbaa fi kan ilmaa hojjechaa turte jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee jechuun aamleen koona cabe. Ani yeroo tokko hojjennee gaafa iddoo boqonnaa dhabnuu fi gaafa dhaqee dhumni keenya waan hin taaneef irratti murteessinu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa isin jechuudha. Garuu wanti addunyaa kanaatti gadi hundumtiyyuu hin darba wanti hin darbin jiru garuu nummoo obsa dhabuun keenya waa baay'eetiin quunnamaanii obsa dhabuun keenya tokko akka nuti lubbuu keenya balleessuu godha akka nuti qaama keenya irratti murtoo fudhannuu taasisa jechuudha. Inni kun obsa dhabuu keenya irraan kan ka'edha jechuudha. Egaa mucaan kun maal gooti? Achi hojjechaa turte wanta hojjechaa turte ijoollee ishee abbaa ishee faadha isheetti kennitee dhufteettiin obboleessa moo qabdu obboleessa dargaggeessa jechuudha mana keessaati. Wanta hojjechaa turte isaanitti ergaa turte maatii isheetti ergaa turte ijoollee ishee waan xixiqqoo ta'aniif jechuudha amma jajjabaataniiru malee. Inna gaafa maatii isheetti ergaa turte maatii ishee kun immoo dadhabootiidha obboleessa ishee suniin waan hundumaa obboleessa ishee suntu ishee godha ture jechuudha. Abbaa manaa nama biraa fuudheeni galagaleeyyuu ishee ilaaluun jechuudha. Inna obboleessi ishee sun immoo waan hundumaa kan godhuu fi ishee isa dhagaa akka isheetti birrii ergaa turte isheen mana ijaareeraa fi mana ijaareetu birrii waggaa 8 muluu kana keessaa mana lafa dura bitattee turte. Ergasiitti immoo birrii ergitee mana irratti isheedhaa ijaareen mana inni ijaareenuun immoo jechuudha. Mana bakka akkasumatti zimbiloodhaan mana akkasii ijaareeni garuu gaafa astee suura kaasee maal godheetti ergumoo mana bareedaatti fakkaataan jechuudha. Ijoolleen ishee akka ishiin dubbifne taasisa ture. Ijoolleen ishee akka hin dubbifne iddoo akkasiin jira iddoo akkanaan jira iddoo akkasiin jira dee qabatatti funaanaanii. Yoo baay'ate ijoolleen ishee ji'a keessatti guyyaa tokko dubbisuuni. Sanuu immoo yoo baay'ate daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 nagaa bira darbee wanta biraatti naasa'anii itti naasofsiisuuni wanta biraa. Kana gochuun isaa ila ofuma isaa rakkoo cimaa akka qabu mul'isa isin galee rakkoo cimaa akka inni qabu mul'isa ture. Kun immoo dhugaa waaqa keessattuu haadha ofii ta'anii gaafa obboleettiin ofii imaanaa namatti kennattee imaanaa sun fuudhanii nyaatanii baay'ee namatti hin tolu nama dhukkubsa. Deebi'ee immoo haa ta'u darbee har'a immoo gaafa ishiin kanarra geessu garuu hin beekan akkamtu maaltu isatti dhaga'ama maaltu immoo isa qooncaalaati. Ana baay'ee na gaddisiise maaliif jennaani dhugaa rabbii jireenyuma darbu kanaaf jedhee tananii gaafa maatii koosaa ta'u fira koosaa ta'u obbolaa koosaa ta'u ofitti gaddisiisu yookaan sababii korraan kan ka'e namni tokko gaafa miidhu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii isinidha baay'ee nama dhukkubsaanii. Egaa mucaan kun gaafa ishiin galtu turtii waggaa 8 kanaas turtee gaafa ishiin galtuuni wanti tokko hin jiru dhugaa waaqa mana keessa miini jiru mana bichaa bitameeraa fi mana keetu ijaarameera malee waan tokko hin jiru. Gaafa ishiin galtu birriin tokko hin jiru. Keessa dabartee gaafa ishiin aseesee dhuftu birrii 300 bukkisaa irratti dabarsitee galtee torban tokko tonguutiin birrii kanallee ishee kaadeen jechuudha. Dhugaa rabbii obboleessadha garuu. Inna gaafa kana baay'ee aartee mana murtii irratti mattee manni murtii immoo gara abbootii gadaatti isaan deebisanii abbootii gadaa gubbaa dhaabatee kakateeni. Kakateedha. Kakateeni garuu yeroo tokko maal akka ta'e nama dhiba jiru hojii waaqayyoo kanaa jechuudha. Gaafa inni abbootii gadaa gubbaa dhaabatee kakatuuni bakka ergasii jettee dhiisteen jechuudha. Amma biyya kanatti deebi'uudhaaf dadhabdeetti umurii ishee baay'ee dadhabeeraani. Nama maal goote niitiin kun laga deemtee lagatti of gatteen jechuudha. Nama biyya keenyaati. Laga deemtee lagatti of gatteeni eengate jedhan dhugaa waaqaa waaltishii baay'ee tokko na gaddisiise anaan jechuudha. Maaliif beektanii as keessaa xaaraa baatee ittan boqodha jettee dhalli koo itti boqota jettee boruuf taa dhala ishiitiif jettee yaadde gaafa immoo akka ishee yaaddu sun ishiidhaaf ta'uu didu baay'ee nama gaddisiisa.
Egaa har'a obboleettiin kun dhugaa waaqa waggaa amma kana muduu xaaraa baate osoo waa waggaa xiqqoo xaartee waa waggaa 3 waggaa 4 xaartee taatee sirriidha namni namatti faradaanii ila turtii waggaa 12 hojjette keessatti tokkoon gaa'ila ishii yookaan abbaa ijoollee ishiitti namneeni jireenyaaf jettee biyyaa baatee ijoollee kun jijjiira jettee biyyaa baateetu innis karaa biraatti jijjiirameeni ammoo nama kooti jettee qaama kooti jettee obboleessa jechuun of jechuudha. Obboleessa kooti jettee fuuteetti ergatteeti inni immoo akkana godhe dhumasaa ijoollee ishees dhabde abbaa manaa ishees dhabde ofii ishees dhabde jireenya ishee hundumaa dhabde jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee garaa koo nyaaddeedha maaliif beektanii ijoollee isheellee ijoollee dhiiraati. Ijoollee gara biyya kanaa dhufanii too shamarran taatee fakkeenya amma mucaan hangafaa too shamarran ta'ee raatee hin deemaa fi rakkoon qabu obsi harmee koo jedhee obsitee dabarfachuu dandeessu. Garuu sababii dhiira ta'e homaa ishidhaa gochuu hin danda'u. Hin ulfaatamoo jireenyi biyya kana. Annaa dhugaa rabbii har'a kunoo dhaqxee lubbuu ishii galaafattee garuu akkamitti akka maal jedhee boo'uu fi akkamitti akka jiraatu baay'ee nama garrama. Boru maaltu narra gaa jedhee yaadne garuu hin beeku malee dhugaa rabbii keessattuu namni dafqa ijoollee biyya Arabaa nyaate dhumni isaa gaarummaa isaa xiqqaadha. Maaliif jennaani hamma xiqqoo galmisaa dhugaa rabbii milkaa'insa carraa milkaa'uu ni qabu baay'ee xiqqaadha. Sababni isaayyuu beelahanii dheebotanii argatan nyaatanii dhaban obsanii akka kanatti fidan malee ijoolleen biyya Arabaa taa'anii yookaan rafanii akka gaafa sooshaal miidiyaa irratti bahanii haasa'anii miti. Icciitiin garaa isaanii akka gaafa isaanii sooshaal miidiyaa irratti bahanii taphatanii kolfanii miti. Garaagarummaa guddaa qabu. Isinii galee kanaafiyyuu waan fedhe osoo ta'ee jireenyi biyya lafaa kun wanta darbu hin darba wanti hin darbin hin jiru addunyaa. Inna ijoolleen hundi ishii kun ilaalcha akkamitti kan isaan qabanii fi ilaalcha akkamii isaan qabu boru moo ijoollee kanatu guddatu ijoollee kanatu naman ta'u moo ijoolleen kun akka haati isaanii kun sarratti ergaa baateetti hin beekanii beeku dhugaa rabbii garuu inni kun bara saamuloo tokko waa'ee shirraan kan ka'e bara saamuloo kan tokko qoononu haqa lammaffaan immoo ijoolleen kun boqonnaa isaaf hin kennanii bakka. Already isa tajjeessu yoo jedhame maa tokko gatiin shakkiin qabu maaliif jennaan otoo inni akka nama tokkootti hamma taatellee isa kaanillee balleesse isuma eegada ishinitti ergatte kanallee 300 sunillee otoo ishiidhaaf kenneera ta'e akkasitti har'a dhala ishii fuulduraati du'a amma kana biratti murteessu turte namni jaalateetiin bishaan laalee miti qoreettiin gaafa waraanu akkam akkas dhukkubu dhagna kee jaalatee miti namni du'a akkasii ofirratti kan murteessu dhugaa waaqayyoo. Amma yeroo tokko ijoolleen keenya gaafa biyya kanarraatii galan of ajjeesu waa baay'ee godhu. Seexana isa biyya suniifaa fideen dhufan namaa jedhu dhugaa rabbii namoota baay'een beekaanii maal jedhu achitti sammuu ishii kana taatee dhufteetiin akkasitti as taate asitti immoo akkana of goote akkasitti madaalu namni keenya akkas miti namni jaalatee du'a ofirratti murteessu
gaariitu nama jibba malee namni gaariin jibboodha Oromoon gaafa mammaaku. Kana jechuun gaarii ati gaariin jibbitu bakka jireenya kee keessatti wanta jiraattu wanta gootu hundumaa gaarii otoo gootee gaarii otoo nyaattee gaarii otoo uffattee hin jibbitu garuu bakka namni tokko immoo gaarii sun arguudhaaf waa baay'ee hedduu keessa darba. Fakkeenya amma qorumsi biyya lafaa kuni gaafa qorumsa akka malee namatti baay'atu waa lamaafi hamaa fi gaariitti adda nama baasu. Inni tokko jarjaree jireenya isaa kanarratti jarjaree gara hamaatti qorumsa sun keessa of dabarsuu dadhabee gara hamaatti kan inni of murteessu. Inni lammaffaan immoo jabaate rakkina hunduma sun keessa yoo darbe gara gaariitti bahan. Kanaaf jireenyi addunyaa kanaa waa lamaafi kan nama eeggatu. Hamaa fi gaariidhaaf nama eeggata malee wanta biraa of keessaa hin qabu jechuudha. Garuu waggaa 12 rakkinas beelas dhiphinas hunduma dandeessee har'a immoo naagameera dadhabeera jettee abdii kutatteeti kan isheen lubbuu ishee irratti faraduu dhaqxe malee osoo amma nama waxxaatii taatee osoo idimee ishee nama hin deemne ta'e raatee dhugaa rabbiiti nan hojjetadha maal abbaa ishee habaddu jetti. Kaleessas hojjedheen fidee har'as hojjedheen fidaa jetti. Isinii galee garuu immoo dadhabeera jettee naagameera jettee waan ishee gamuudhaaf wanta ishee dadhabdeettu malee akkasitti ofirratti murteessitu. Isinii galee akka kanatti ofirratti murteessitu. Garuu homaa miti waan hundumtiyyuu Waaqayyo mirga qulqullootaa ishee haadhaaf dhugaa rabbi lubbuu ishee jannatan jedhaanii maalan jedha. Baay'ee na gaddisiifte garuu anaan dhugaa Waaqayyo isin jedha. Innaa waan kanarratti maal isiniin jechuun barbaade hordoftoota koo. Nagaa isin gaafadheeraa garuu anaa. Nagaa faraan Waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessan. Ay nagaa gooti. Akkasuma warri mana kanaa karaa taatan laayik godhaa, sabskiraayib godhaa, na jajjabeessaa isiniin jedha. Meechumaa Waaqayyoon isin akka radhaa. Kadhuma isiniin jedhaa. Innaa obsi maal akka ta'e baruun nurra jiraata jechuudha. Obsi maal akka ta'e. Bakka kaleessa micoon kun chaalenjii jechuu keessa dabarte abbaa manaatiin waliigte kanarra wal geessiftee osoo immoo har'a jabaattee obsiteeti ta'ee silaati numa dabarte turte. Kanaafuu amma fedhe yoo ta'e ijoolleen biyya arabaa bakka rakkinattis beeku beelattis beeku waan hundumattuu beeku itti beekura waan hundumattuu kanaafiyyuu rakkina hunduma keessatti immoo obsuun nurra jiraata. Yoo obsine malee wanti kamiyyuu akka garaa keenyaa nuuf hin ta'u. Akka nuti barbaannu nuuf hin ta'u. Dursayyuu akka nuti barbaannu osoo nuuf taatee hin baanu turre biyyaa. Haadha keenyaaf abbaa keenyarraa dhala keenya gannee maatii keenya gannee hin baanu turre. Akka nuti jennu nuuf hin ta'u. Isinii galee jireenyi akka ofii ishiiti malee akka namni jedhee fi akka namni itti yaadetti cirumayyuu hin taatu. Kanaafuu maal isiniin jechuun barbaada adaraa keessan waan hunduma keessatti yoo rakkattanis yoo dheebottanis yoo beeloftanis obsaa. Hojjettanii dafqa waggaa meeqa hojjettanii yoo dhabdanis obsaa. Anu guyyaa rabbii kun naa fidee du'a kana guyyaan du'aa hin dabartu. Guyyaa inni naa fiduu hin beeku waan ta'eef kanaafu wanti ofii kootiin ofirratti murteessu tokko illee hin jiru. Kanaaf obsaa isiniin jechuun barbaada. Yoo obsinee waa guddaatti darbuu dandeenya waan ta'eef. Namni lafa kanarratti chaalenjii hin dabarsiin hin jiru. Namni lafa kanarratti rakkina hin dabarsiin tokko illee hin jiru. Tokko. Nuti nama rakkina kam keessaa rakkina hundumaa kan caalu rakkina ciniinsuu dubartiiti. Ciniinsuu dubartii wanti caalu hin jiru rakkinni addunyaa kanarra. Isinii gala. Garuu yeroodhaaf ishii mudda. Saatii tokko, saatii lama, saatii sadii, saatii afur ishii mudda malee keessatti namtu. Hin baatiin hiikamti keessaa. Isinii galee? Kanaaf jireenyi addunyaa kanaas akka kana. Akka dubartii ciniinsuu suniiti jennee yoo murteessine keessaa baana jennee yoo murteessine keessaa baanamtiire. Dubartiin gaafa ciniinsifattu bakka jabaattee ciniinsifatti. Maaliif keessaa baati waan ta'eef hin beekti gaafa keessaa baatu. Gaafa keessaa baate immoo bu'aa isaa immoo maal argatti? Daa'ima bareedaa argatti, durba argatti, dhiira argatti, itti gammaddiini. Isinii galee? Kanaaf jireenya addunyaa kana akkasi. Wanta kam keessatti abdii kutachuu osoo hin taane bakka jirru kam keessattuu wanta hojjennu irratti uumaa keenya kadhachaarraa
bakka jabaanne ciniinnanne keessaa baa'uu qabna. Gaafa keessaa baan immoo akka dubartiin deessee daa'ima ishii bareedaa agartu suni akkasumatti nuti jireenya keenya gara fuulduraa of fuulduratti waan bareedaa argina waan ta'eef. Kanaafuu maal isiniin jechuun barbaada walumaa galatti obsaa akka ciniinsuu dubartii nuuf haa kennu Waaqayyo. Akka dubartii ciniinsuu irra jirtu obsa nuuf haa kennu. Gaafa sun waa hedduutti ba'uu dandeenya waan ta'eef. Kanaaf viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Isiniin jaalladhaa. Bye bye.